Harka fuuna daawwattootaa fi hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu. Egaa kun qophii keenya kan guyyaa irraati. Geessee lolii farda luugaan kamne maa gogsita yoo fuule allayyaatti si gata. Geessee lolii farda luugaan kamne maa gogsita yoo fuule allayyaatti si gata. Zamachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'itti lubaan gadaa dhiisnee bulluqubaa. Zamachaan dhufee seenaa haaromsi gurmaa'itti lubaan gadaa dhiisnee bulluqubaa. Waadaa gannee jaarsummaan akka malee waan onfuru of eeggadhu malaan si gurguru. Waadaa gannee jaarsummaan akka malee waan onfuru of eeggadhu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan onfuru of eeggadhu malaan si gurguru. Jaarsummaan akka malee waan onfuru of eeggadhu malaan si gurguru. Waadaa gannee waadaa gannee afatu waadaa gannee 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 waadaa gannee waadaa gannee afatu waadaa gannee. Sirni kuni araaraas ju'u nagahaas ju'u kudhanii siiqu dhibbaa siiqu inni waa muddameef godha malee jaalatee hin godhu. Oromoon nuufi jettee harka tumuu itti dhiiftee hidhannoo si jabeeffachuu qabdi. Waraana ofii gargaaruu qabdi. Tigraay achiin seene achiin jee jechuun karaa tokkoon aayidoloojii jechuudha sammuu dhaloota godhuudha. Karaa kaaniin ammoo inni akkas duusan ifumaafuu hojii irra jira jettee yoo ilaalu. Tigraayin suni eenyutu gootummaa fakkeenyaaf itti godhe dhaloota isaatii jechuudha. keenya kanamaa faarsoo osoo hin taane akkamitti yoo jabaatteette in sodaata akkuma gammachuun ammoo kana eenyu gochuu danda'a anaasi osoo kanamaa faarsoo hin taane Yoo humna araaruma jedhame sanuu humna isaan caaltu qabaatte mo'attee bira dabarta. Karaa nagayaatiin maraara guddinaa bara waggaa 27 guutuu mo'atee jira. umrii ofii guutuu Hidhamee jira. Ammaasi warri galalleen ilaamaa hidha jira. Karri nagaatiin hin jirtu bishaan dhugaadha. Kanaafuu waraana keessan jabeessaa hayyoota keessanii tiifadha. Dhiichisuutti dhiisaadha. Harri gartee hayyuu taatanii ala teessanis ala Tigree fi maarree nutti faarsuu dhiisa. keessattuu hayyoonni Oromoo dhugaa dubbachuuf warroonni asiin dura karaa adda addaatiin Oromoo fakkaaf xiinxalaa fi ture. Har'aan tan ammoo waan waraana adda bilisummaatiif hoboo dhiise akka waan Tigreetiif tigalee xiinxalaa jirutti na ajaa'ibsiisa dhugaa. Maaliif akka kiyyatti yoo dubbate daqiiqaa takka mul'ama waa'ee Oromoo keessa maka jechuudha. Kunis sirrii Oromoo irraa deessanii kun sirrii miti gara Oromoo deebi'aati. warra gartee lubbuu kennee dhalatanaaf warra qabsaa'ota bilisummaa Oromoo kan dhugaa kan akeekaaf kaayyoo fudhatee ittiin deemu jiru kan Oromoo hilloonya kanaatu goota Oromoo. Ammoo ka gootomsu daranuu ka jabeessu nuyi kana firra fudhannee waraana keenya ala teenye Tigreen achi geesse isaan maal godhan faa warri juuni jirta kana hancufa keelii qimsiiti ati waan gootoof gaafadhuuti hirmaadhu. Warri immoo gartee fiidiyoon tun bira geesse hadaraa dhaloota biraan akka nu geessan asumaan dhaamsisanitti dhaab. Waan takkallee isinin gaafattu subunii isinin gaafattu sheeruma godhiiti dhala biraan nu ga'e. Erga qabdi waan biraa hin barbaaddu. Maaliif jennaani qaabsaayitu nu qabsoodha hin gootu. Si beenya wal beenya. Kanaafuu qabsooni dhaamsi Oromoodhaa dhaamsa gartee kaleessa Oromooni dhaamsa waraqaadhaanii fuudhee walii geessaa ture. Har'a haalli tole asirraa achitti walii bilbilee dhaamsa wal biraan gaataa jira. Ergaa walii dabarsaa jira. Gartee akka yaadalleetti taa'anii karaa sooshaal miidiyaadhaatiin dhaamsa dhalootaa waan yaaddu itti gartee waan yaadaaf qabdu dhaloota kee biraan geeffatuun daandiin isaa tolee jira. Kuni harkasirraa muruu achumaan gaqqabi sheer godhiitii dhaloota biraan nu geessanii jenna qaba. Osoo wal abaaruu hin taane akkuma jenne diinaa abaaruu jenne maaliif waan tokko beekuu qabna. Tigreen achi geette isaan achi taa'aa jiranii suuraa ka'anii maaliif osoo hin taane maaliif hin lolle osoo hin taane maaliif lolanii
maalin bira dhaabbadde nama osoo isa nama tokko qeequu osoo hin taane dura sammuu kiyya of qeeqee bira dhaabbadde fakkaa hobbama kana bira dhaabbadde duubaa qeequtu irra naaf jiraata. Dhaloonni keenyaas kana of keessatti deebi'ee akkana jee akka shubbisu waliin akka namni girrisaa namaan jiru sanitti girrisaa ta'uurra deebinee keessoo keenyatti of humneessu waraanni keenya achiin tarkaanfiin inni fudhate akkana waan kana irraa irruudha kana guutamuu qabaa fi akka dhalootatti tumsi gama barbaachisuun ta'u hayyoonni gaazexeessaa waa hundi abbootiin siyaasaa xiinxalaan siyaasaa hundi achitti deebi'ee akkuma Tigraay gaazexeessaan addunyaadhaa dhiisee isaan keessa hirmaate doktorri addunyaa keessaa ka'ee achitti hirmaate caalaa hirmaatanii qabsoo tana sossoosuun akka dhalootatti kan qabu teenyee Tigraay achiin baate asiin baane jechuun gatii akka Oromoof hin qabnee fi Oromoo cabsu akka ta'e naa hubachuu qabdan jechuu barbaada. Kanaaf amma walumaa galattuu Tigraay ka onnee itti hore uummata isaati. Kana caalaa warruma gartee of wallaalaan girrisu guuse isaanii oolu kana ta'uu wal hubachiisu fedha. Maaliif yoo jenne nuti tanamarraa haasa'uu silaaf dhimma hin qabnu gartuu akka dhaloota keenyatti afaa waluma gartee haa of hubannu isa jaamurraa kaafne jechuu barbaadeeti. Kanaafuu nuti yeruma kam iyyuu ofitti deebi'uu qabna. Isa namaa itti dhiisuu qabna. Nutu salphate kabajaa dhabe. Tigraay irra nuti odeessinu waggaa meeqa nu gabroomsite saba xiqqaa miliyoonaan kasii. Ammaan tan ammoo gartuma isiin ergattu gartee kosii isii ta'achii achi geessituutu Oromoo akka malee godhaa jira. Akkamiin akka kun ta'a jee dhagahame waraana ofiitiif tumsuu jiruun isaa ammaa jedha. Hayyoota keenya ni jaalanna ni jaalanna. Hayyoota keenya ni jaalanna gaafa jennu gaafa of qabachiifne. Arraan tana jaalanne jibbine kabajaa qabaanne hin dandeenyu takku baa'u. Isaanis ofuu kabachiisuu hin dandeenyu isaan kabachiisuu hin dandeenyu. Namni gaafa of kabachiisa hayyuu fiillee kabachiisa. Namni gaafa of kabachiise abbaa gadaa manguddoosaa haadhasaa abbaa isaallee kabachiisuu danda'a. Kanammoo harka dhahuudhaan hin dhuftu wareegamaa fi ifaajjii of keessa deebanii of tahanii qabsaa'uudhaan dhufte kanarratti dhalli keenya deebi'uu qabdiin dhaamsa kiyya agartee akka Oromootti dhaloota Oromootiif qabu jechuu barbaadeeti walumaa galattuu hunduma keenyaafuu jechuu barbaadeeti. Dhugaadha waraanni keenya haalli irra jiru haalli mootummaan kun amma irra jiru ragaadha. Fakkeenyaaf diroomiidhaan tumuuni humna lafoon dadhabuuni ammoo nuti achi ilaaluu sammuu godhachuu qabnaan dhaamsa kiyya maaliif jennaani yeroo hedduun sobamnullee hin qabnu jaa. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaarra jiraatu wanti gochuu qabnu waa hedduu. Kan biyya keessa jiru tokkummaadhaan falmii ofii geggeessu waraana adda bilisummaatti qeerroon keessattuu makamuudha. Biyya kabajaa dhabde keessatti teennee osoo bo'oo hin taane kaanee gaafa hattaa gaafa bilisoomnee barumsa baranna. Dhugaa sanatti bar bilisummaa ogaa jenne garaa qooqaa bultee bilisummaa qabaatu wayya. Osoo bilisummaa qabaanne hin tuffatamu, hin arrabfamu. Nafxanyaan lafa Oromiyaa irra teettee uummata Oromoo hin arrabsitu. Hayyuu keenya hin salphiftu. Artistoota keenya akka sareetti hin tuffattu. Irratti fuularratti tufaa jirti. Nuti bara baraan osoo teennee nama eeguu hin taane bara baraan harka namaaf dha'u osoo hin taane saba keenyaaf of kenninee Oromiyaaf of kenninee Oromoo fi Oromiyaa bilisa baasuun nurra jiraata sirra jiraata jechuudha. Kanaafuu warroonni biyya alaa fi hatta warroonni biyya keessallee warroonni abbaan qabeenya waraana adda bilisummaa bira dhaabbachuun diinagdee dirqama jechuudha. Isaaf lolaa bara. Gabrummaa jalaa baasuuf isaaf lola. Ufiitiif waan jedhaan jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa maal godhuu qaba inni jiru kanarratti uummanni keenya walumaa galattuu biyya keessaa fi biyya alaa egaa uummanni Oromoodha. Sabni Oromoo guutumaa guutuutti uummanni Oromoodha warra salphina gartee keessa jiru gartee falmaarra jiru qabsoo isatti gartee deebi'ee qabsaa'ota isaatti hiriiree karaa gartee mirgi isaa gartee dhugumatti mirga hiree murteeffannaa abbaa biyyummaatii fi gartee walabummaa Oromiyaa ittiin deeffatu gartee karaa afaan qawwee malee akka kafalli biraa hin jirre hubatee
faana bu'ee gartee waan godhuu danda'u ka dandeettii qabu dandeettiin ka siyaasaadhaan siyaasaan ka gartee diinagdee ka beekumsa qabu beekumsa isaatiin gartee waraana ofii duuba hiriiree humnaas gartee dabalatee gartee hiree ofii murteeffachuu qaba jenna. Maaliif jennaani waraanni kun har'a qoraan ta'e sii gubata malee biyya san sii bulchuun deemu ati kana gaan taa'u kanaatu bulcha waan ta'eef egereen biyyaatis warruma gartee dhaloota Oromoo kan amma ol deemu kana isa qoraan ta'e sii gubate kana gaa atiis wallaaltee taa'uun cubbuu akka ta'e gartee wal hubachiisuuf cubbuu kana jalaa bahuudhaaf waan dandeessu waraana kee jabeessi kana malee salphinni Oromoo irraa gartee yeroo salphinni Oromoo gati gartee xumura godhatu yookaan gabrummaan Oromoo irraa xumura godhatu akka hin jirre jala saraaree wal hubachiisuu teenye hingeenye bakka garaa yaadu lafa garaa yaadu ofirraa suukan dhugaa barbaadu nu daafaa nu baasuu maaltu garaa laafaa biyya cubburraasu of wareega Oromiyaa eega of wareega Oromiyaa eega hinoolu hinjooruu namni karaa beeku hirmataate lafa jalaan baate burkutoofte biyya hongee noofte gara qilee toofte nuti maalii gara galchii laali nuti maalii gara galchii laali. Siigalee galgala baatu bareechata laalgolee galaa dhabaan orma eeggata yaasimee gadaa bobbaafanna yoo dhibee of kalaa tooftaa gadaa michillee lolaa geessee lolii dhuma dubbii kana gamnoo muun battala